Galatoomaa jechuudhaan ilmaan Oromoo Idil addunyaatti argamtan yaamicha Oromummaa fi obbolummaa lallaba ustaaza keenya keessaayyuu biyya baqaa keessaa Sheek Riyaad Gammadaadhaa guyyaa Eelgaddaarraa jalqabuudhaan ilmaan Oromoo Idil addunyaa gama sooshaal miidiyaatiin jiraniif ergaa isaan dabarsan fudhachuudhaan ilmaan Oromoodhaa kallattiidhaan sagantaa taamsaas kallattii sagantaa tumsa abboleessa keenya ustaaz Abu Musaabaa irratti hirmaatan galatoomaa jechuudhaan jalqaba. Akkasumas ilmaan Oromoodhaa sagalee lallabaa kallattiilee adda addaatiin wal harkaa fuudhuudhaan wallaqqaabsiisuuf raabsaa turtan hundi keessanuu galmee seenaa jaarraa 21ffaa isa kufeen banne isa bu'een cabne keessa kaawwachuu inni raffatina. Kaleessaa taateen addaa keessaayyuu mana ustaaza keenya gama sooshaal miidiyaa Sheek Riyaad Gammadaa dirree dimokiraasii babal'isuudhaan ummata Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan yeroo hedduu sagantaalee adda addaa qopheessuudhaan seenaa dilbii lafa kaawwatan Sheek Riyaad Gammadaa irratti taasifame seenaa bara 2022 akka ta'e ilmaan Oromoodhaa dagachuun qaban kan jedhanis namoota hedduudha. Daa'in gurguddaan kan akka Sheek Abdurrahman biyya Suud Arabiyaarraa kan qooda irra fudhachuudhaan alimni akkasii sagantaa san irratti hirmaachuun jajjabina qeerroo fi qarree Oromoo Idil addunyaa ta'e itti fufee jira. Sa'aatiin isaa halkan ta'us dargaggoota kaleessaa manguddootarraa ustaaza keenyaa har'antana biyyoota adda addaa keessaa kan yaadanuu kennaa jirtan hundinuu galatoomaa jazaakallahu khayran jechuudhaan namoonni adda addaa komantiilee kumaatama hedduudhaan barreessaa turanii jiran. Keessaayyuu du'aayi nuuf godhaa, abbaa kiyya dhukkubaa, haadha tiyyaaf du'aayi, abbaa kiyyaaf du'aayi, obboleessa kiyyaaf du'aayi, biyya teennaaf du'aayi jechuudhaan namoonni adda addaas komantiilee hedduu barreessuu bira darbanii afaan banii yeroo ustaazota keenyaaf aalimman keenya gaafatan argaa turre. Isaayyuu sheeka keenya Abdurrahman sagantaa kanarratti du'aayilee gurguddoo gochuudhaan ilmaan Oromoodhaa gammachiisanii jiran. Sagantaa seena qabeessaa qopheessummaa obboleessa keenya yookaan sheeka keenya Sheek Riyaad Gammadaatiin alkawwaarii gaggeeffamaa ture irratti dargaggoonni Oromoo kallattiilee adda addaatiin qooda fudhachaa turanii jiran. Keessaayyuu sagantaa seena qabeessaa sheeka keenya Riyaad Gammadaa galmee seenaa jaarraa 21ffaa lallaba Oromummaa fi obbolummaa gara madda walaabuttis ergaa dabarfataniin gama dirree tokkookiitiin viidiyoon qindaawaan daddarbaa ture. Warroonni sagantaa saniif viidiyoo wal harkaa fuutanii daddabarsaa turtan ulfaadhaa wayyooma rabbiin yaaddaa muraad keessan isinii haa guutu jechuudhaan warroonni kallattiidhaan sagantaa irratti hirmaatan ergaa gurguddaa isiniif dabarsanii jiran. Dhugaa dubbachuudhaaf qoonni sheekonni keenya gama sooshaal miidiyaatiin gochaa jiran galmee jaarraa 21ffaa isa armaan dura mul'ateen beeknee fi yeroo ammaa kana dhimma Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan keessaayyuu dhimma rakkoo Oromiyaa keessatti mudachaa jiru daddarbee kan akka beelaa kan akka buqqaatii fi isaan biroos kallattiilee adda addaatiin irratti hirmaachuudhaan dadhabbii tokko malee sheekan keenya qooda leencaa fudhachaa jiran. Isaan keessaa tokko kan ta'an Sheek Riyaad Gammadaa, Sheek Abdurrahman, Sheek Yaahaa akkasumas dargaggoota lafaa dhufaa jiran hedduudha. Marregaa sagantaa taamsaas kallattii kaleessa galgala raawwatame keessatti dargaggoonni ilmaan Oromoodhaa kumaatama hedduudhaan lakkaman sagantaa san irratti hirmaachuudhaan keessaayyuu baay'inni namoota hirmaatanii hanga 900tti tilmaamamu ga'umsa kaleessa galgala mul'isaa jiran dinqisiifannaa guddaa Oromootaaf nyaapota keenyaaf immoo naasuu guddaa ta'e jira. Oromoon qindoomina saniin tokkummaa isaaniitiin wal harkaa fuudhuudhaan ani aggas arjooma anangana arjooma biyya kiyyaaf maatii kiyyaaf rabbiin naaf kadhaa kan jedhu jechoota kaleessa galgalaa biizii wal go'aa turan keessa isaan adda dureedha. Dhugaa dubbachuuf sagantaa seena qabeessaa gargaarsa Abu Musaab irratti warroonni hirmaatan galfata seenaa waadaa dargaggummaa umrii ijoollummaa jireenya baqattummaa hundumaa argitanii jirtan waadaadha. Dhugaa dubbachuuf
biyya baqaa waadaa keessan isin cabsisiisuun qabdu waadaa keessan irraanfachuun qabdan jechuudhaan namoonni adda addaas ergaalee dabarfatanii jiran. Waadaan waadaadhaa eeyyen Abu Musaab kaleessaa lallaba Oromummaa fi obbolummaa ilmaan Oromoo idil addunyaaf dabarsaa turanii Abu Musaab gargaaruudhaaf dirqama jechuudhaan namoonni hedduun sagantaa irratti yaada dabarfatanii jiran. Abu Musaab awwal qabachuudhaan dargaggoota kan akka Baalee Bu'aa Entertainment maqaan masoo artiist Amin Hussein yookaan Baalee Bu'aa akkasuma dirree sooshaal miidiyaa gama tiktookiitiin olaantummaa jabaa kan gonfate dargaggeessa kaaba Afrikaa biyya Ijiptitti kan argamu Dr. Asliinis irratti hirmaachuu bira darbanii sagantaa geggeessuudhaanis qooda ol'aanaa dargaggeessaa dhamdhamatedha. Dhugaa dubbachuuf dargaggeessi Dr. Asliin biyya kaaba Afrikaa biyya baqattummaa keessa jiraachuudhaan sagantaalee gargaarsaa kanneen asiin dura raawwatamaa jiran keessattis dargaggeessa seenaa jabaa lafa kaawwate akka ta'e saganticha irratti eeramaa jira. Mareegaa kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii oolmaa guyyaa kaleessa galgala sagantaa qopheessummaa sheeka keenya Riyaad Gammadaatiin geggeeffame irra fuulleeffachuudhaan kan gurra isin buusaa jirrudha. Warroonni sagantaa san irratti hirmaachuudhaan gargaarsa Oromummaa fi obbolummaa gochaa turtan hundi keessanuu ulfaadhaa wayyooma isiniin jenna. Mareegaa warroonni sagantaa san irratti hirmaatanii kallattiilee adda addaatiin dhimmi Oromoodhaa dhimma keenya dhimmi Abu Musaab dhimma keenya jechuudhaan sagantaa galfata seenaa jaarraa 21ffaa irratti hirmaatan ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jecha yengaa keessaayyuu kan akka obboleessa keenya Orootirii 60 maqaa jabaa fi Oromiyaa kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiyaa digrii 360 keessatti xiinxalee yaadota adda addaa arjoomuudhaan konzerveeshinii yookaan immoo yaada marii adda addaa qopheessuudhaan dargaggeessaa seenaa jabaa lafa kaawwatedha. Akkuma beekamu Usmaan Amboo gama YouTube chaanaalii isaatiinis manguddoota adda addaa biyyoota baqaa irraa walitti fiduudhaan nama mariilee gurguddaa jabaa dalagaa turedha. Mareegaa har'antana Orootirii 16 gama dirree tiktookii irratti mariilee gurguddaa keessa sagantaa hirmaannaa lammiilee asiin dabarfanna. Dannoo kaleessa galgala dirree tiktookiitti geggeeffame keessaa ijoollee leenjisoo diigaa ijoollee waaqoo guutuun nadhii gammadaa shamarran arsiidhaa morkattoota kaleessaa milkaayotaarraa jechuun ni danda'ama. Dhugaa dubbachuuf sagantaa kaleessa galqabnedha. Kaleessa galgalas kan hin taajjabnee fi kan hin dhugoomsannes kanuma. Dhugaa dubbachuuf shamarran arsiidhaa sagantaa kaleessa galgala raawwatame keessatti imaanaan nadhiin gammadaa irratti dhabame nuti irratti dhabamna malee imaanaa isaa nyaannu jechuudhaan waadaadha jechuudhaan sagantaa sana irratti hirmaatanii galfata seenaa jabaa lafa kaawwatanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru shamarran arsiidhaa sagantaa kaleessa galgala raawwatame keessatti Abu Musaab bira dhaabbachuun jaalnadhii gammadaa karaa inni deeme kunuunfachuudha kan jedhan fakkaata. Jaalnadhii gammadaa qabsoo Oromoo keessatti hangardaatti illee gaaffii Oromoota hedduu ta'uun isaa waan yaadatamu. Marreen sanyiin jara kaleessaa har'an tanas kallattiilee adda addaatiin ijaaramuudhaan garee haftee leenjisoo diigaa jechuudhaanis armaan dura seenaa jabaa dalagaa turan har'as immoo dalagaa jiran. Shamarran arsii kaleessa galgala sagantaa geggeeffamaa ture irratti qarshii Itoophiyaa 100 arjoomuudhaan guyyoota qubaan lakkaa'aman kana keessatti qindoominaan hojjechuu fi ilaamee cichoomina akka ilmaan Oromoo kutaalee adda addaatiif barumsa ta'us waan laatan fakkaata. Sagantaa seena qabeessa gargaarsa Abu Musaab irratti shamarroota seenaa addaa galmeeffatan ta'uu bira darban akka Toltuu Tufaa, kan akka seenaa Jimjimoo, kan akka Daabee Abdallaa, kan akka Najaat Hamzaa akkasuma Fatiyaa fi isaan biroodha nu yaadachiisa. Shamarran gameetti idila addunyaa irratti tokkummaa Oromoo keessatti qooda furachaa jiran kanneen akka isaanii akka taatan raggaasaa jirtan. Mareegaa hordoftoota MW
addunyaa kanneen kallattiilee adda addaatiin nu hordofaa turtan dhugaa oromummaa fi obbolummaatiif warroonni hojjechaa jirtan kallattii kamiinuu nu qunnamtan taanaan qilleensarra isiniif oolchuuf MW'n mana keessanidha. Hirmaadhaa nu hirmaachisaanis yaada keenyadha. Ulfaadhaa wayyoomaa. Ilmaan abbaa tokko obbolee lameeni. Arsiidhaa fi baaleen siikoo fi mandooni. Ilmaan abbaa tokko obbolee lameeni. Hundeen isaanii tokko quxisuuf hangafaa. Uummanni isaa arsi baalee maqaan lafa. Madda walaabuu burqaa Oromootaa lafa seenaa qabu dirree Sheek Huseenii holqa Soofumarii uumaa ajaa'iba. Bosona gurgudaa daa'imaaf buna dalloo cilaaloo fi laajoo riiraa fi saannattee simbirroolee hedduu bineensa bosonaa addunyaarra hin jirre diinshoon keessa guute. Biyya Abdullaahii Ganamoo Jeneraal Waaqoo fi Haji Adam Saaddoo lakkaa'eetiin bahu gootowwan Oromoo Siikoo fi Mandoo. Biyya babbareedaa albuudaaf beeladaa. Yaa biyya loowwanii yaa biyya midhaanii. Qamadiif boqqolloo achitti oomishamu oomisha daakuutiif hundaaf barbaadamu.